Injira wangeela irra jira. Ayyena baase keessa bee abbaa keessa bee. Abbaa biraayis beekaa dhufe jedhus jira. Naala abbaa biraa hin jenne abbaa keessa jira. Maaltu afaan Yesuus keessa isaa bee dhufe Yesuus. Abbaa keessaa jette abbaa keessaa bee kan isaa bee dhufe si gaafadhaan qaati didduu siif hin fide wallahi ni jira. Gartee waaqayyo keessaa bee dhufe. Abbaa afaan Oromoo irra ni jira maal taate isaa biyya abbaa. Abbaa keessaa bee moo? La ila eeyyen. Ni jira Dubbisuu dirqama hunda dubbiseen xumuru bar namni ukkoo hunda dubbisee xumuruu dhiisuu hin danda'a. Garuu abbaa keessaa bee kan jedhu hin dubbisne nama fakkeenya. Yoo jiraate as baasaa ilaala walumaa maal rakkoo qabu. Waan sin jedhe waan dura olii gallumaa jechuun so waan jedhe Yesuus Kiristoos. Dhaga'u jirtaasaa Waaqayyo deebisee Waaqayyo otuu abbaa keessan ta'e anan jaalattu turtan. Anuu Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jiraa jedhe. Meeqarratti? Yohaannis. Hin beeku. Abanatu Abu Mu'aaz. Abu Mu'aaz ustaaza wal naayimi kaasaa maal iddoo isaa naayimi iddoo isaa dan dubbisa dhaqee. Katabaddu waan siima namdati. 8:42 Yohaannis 8:42. Akkas jedhe. Garuu afaan Ingiliffaa maamilli kun afaan Ingiliffaa faati bakka kana ni faallessa. Haa ta'u gara afaan Oromoo irratti ni jiran. 8 meeqa? Saddeet 42. Yesuus deebisee Waaqayyootu abbaa keessan ta'ee ana hin jaallattu turtan. Anoo Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jira. Isatu ana erge malee ani ofiin hin dhufne. Maaliif akka ani amma isinii hiikanuun jedha Abu Mu'aaz dhaggeeffadhaa. Nu hiikuuf deemaam. Mufassira nu ta'am. Inni kun maafanii kaana. Maafanii kaa. Barreeffamee jiraannan waan barreeffamee jiru barreeffamee jiru fudhadha malee waan hin jirre maafanii kaa. Ustaaza wal akkasittiin fudhatin. Yesuus kun masiicha ta'uu isaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyootti isa dhalachuu sanaan. Amma bira kotti kan agarte amma bira kotti. Isa abbichuutti dhalate. Uumaa hin barbaannu jechuun argite bakkuma Waaqayyo keessa ibsan sarmasii kan dhufe waan jedhe Yesuus Kiristoos osoo dhalatee nama ta'ee Yesuus jedhamee ergama Waaqayyootti moggaasin Maryam ilmaan argatiin dura Waaqayyo abbaa ture moon turre. Waaqayyo ture. Waaqayyo abbaa ture moon turre. Waaqayyo ture hin jedhee baran. Okay waan sin jedhu ergamaan Waaqayyo kan biraa dhufe. Waaqayyo ilma biraa kan jechisi abbaa kan jedhe bari erga ilmi dhalatee bar erga mucaan dhalatee. San dura Waaqayyo jedhamu malee abbaan jedhamu. Okay akkuma deemsuu jedhama. Yesuus Kiristoos osoo dhalatiin Maryamarraa Waaqayyo tureemi. Yes. Bakkuma gartee Waaqayyo gartee kan Museedhaaf abboomii kanne kuni Yesuus umaami. Waaqayyoodha. Yesuus mitiimi. Ndee amma deebisteeti laa dhaggeeffadhu irra darbinu no irra darbinu Abu Mu'aaz qoy kaasa na dhagee yeroo tokko na dhagee Maariyaam kan deesse eenyudha Abu Mu'aaz Yesuus miti galatoomi ilma bareeda eeshe sana dura yeroo jalqaba samiif dachiin uumamu yeroo sana maqaan Yesuus jedhamu waamamee jira macaafa keessatti injiru abbaa kan jedhamu barraa'ee jira abbaa kan jedhamu waaqa abbaa Waaqayyo kan jedhamu jira galatoomi bakka si galeera anamma kan siin jechaa jiru Waaqayyo siin jechaa malee waaqa abbaa kan jedhamu abadan hin barroomne amma kuma eessaa fiddeedha amma akka ta'u deem goolii seenu deem ati uma goolii yoo seene rakkoo qabu dhiisisa na dhaggeeffadhu osoo hin fuudhin ati atuma turteemi laa ani Waaqayyo waliin hin madaalu waan si jedhe mee akkasi afaan seelluu afaan Oromoo seelluu har'a haasa'u jira wangeeliin seelluu afaan Oromooti haasa'u jiru seelluu afaan Oromooti ati osoo hin fuudhin ati turte moo qaama biraa turte osoo hin fuudhin ani osoo hin fuudhinis biyya abbaati ammas biyyuma abbaati ergaan ijoollee horadhees biyyuma abbaati goobas Yesuus Kiristoos osoo biyya lafaan dhufin waaqa ture moon turre maqaan isaa Waaqayyoodha maqaa isaa sin gaafanne goobas yan Yesuus Waaqayyoodha osoo biyya lafaan dhufin waaqa ture waaqan turre waaqa ture eega biyya lafaa dhufee waaqa ture waaqan turre waaqa ture
Waaqas Iyesuusis Waaqas Iyesuusis jedhameera erga biyya lafaa dhufe. Waaqas Iyesuusis jedhameera. Kanaafuu kan Museetti gartee ajjeechaa kana kannes Iyesuus Waaqa kan ture sana. Hin jedhu macaafni hin jedhu Abumaaz no kan Abumaaz jedhe dhugaa kana sitti jedhe. Macaafni hin jenne kan. Kan jedhu kamseete la. Koy Abumaaz. Abumaaz jirra. Wannan kama seera leeko seera lakkoofsa. Wagguun amaamuru mu Ustaaz Awwal koy. Dhiqqishuma dhadhaa xiqqoo illee ittiin godhu yookaan bishaan illee ittiin godhu. Koy ka maaliifin itti godhadhe waanuma dhugaa jirtu dubbadhaa bar waanuma dhugaa jirtu. Dhugaa jirtu maaliin isa? Bakka kanatti bakka atamma fidde kanatti Iyesuus kanatu seera kana Museedhaa kenne miti akka ati jettutti. Miti. Eenyu silaa Waaqayyoon jira eenyu silaa kan kanneen kabiraa. Akkanan isin jedhutti laa Nabi Muhammad yeroo sana hin beeku jiraate sana hin beeku. Sana hin jenne. Ani hin jenne akkas maaf achi dhaqxan. Bakka nan hin dhaqne nan geesse. Anamma waa siin jedhee Iyesuus Kiristoosii bakka amma seera Museetii kenname kanatti barraa'ee ni jiraayidha. Maaliif fiddaniidha? Hin barroofne. Maaliif fiddaniire? Anamma gaafin kiyya kana bara. Yesuus Waaqayyo tureen hun jette kaasitu jechuu jira. Macaafa jira bara anaa miti. Kanaafuu Waaqayyo ture erga jette Waaqayyo isa dhufee Yesuusiin ta'e santu isa Yesuusiin ta'e santuyyuu seera Museetti kenneemi ajjeesaa ka jedhe isaami. Koy Waaqayyo seera Museedhaa kenne. Waaqayyo seera koy ka na dhagee ka odoon hin dhageenye akkamittiin dubbadhadu. Seera Museedhaa kan kenne Waaqayyoodha malee yeroo sanatti Yesuus jedhee hawaasnis hin beeku Museenis hin beeku. Kan beeku Waaqayyo isa Yesuusiin ta'e saniimi. Waaqayyoon kuni Waaqayyo isa Yesuus ta'e santuu Museedhaan nama ajjeesii jedheenimi. La nama Waaqayyo isa nama ta'e moo nama keessa buufate? Isa nama keessa buufateyyuu haa ta'u akkuma barbaadde haa ta'u. Museedhaa kan kenne Museedhaa seera kan kenne Waaqayyoodha. Anamma laal Iyesuus kan jedhu Museedhaaf seera kan kenne isuma saniimi isuma Yesuusiin ta'e saniimi. Koy dhiifama yeroo tokko ijoolleen. Taa'ijoo akkamitti waaqaddeessaa jirtu? Laa hawla walaa quwwata. Ustaaz Awwal waaqannaa miti bar isintu kan kakuu haaraa keessatti barraa'ee fi kan kakuu moofaa keessatti barraa'ee walitti fiddan. Waan walitti fiddan kana akkamittiin sirkaa fudhadha? Waaqni nama jiraata. Waaqni tokkichumaa misi biratti kakuu haaraa. Maqaan waaqaa fakkeenya waaqni kan ittiin waamamu yeroo sanatti Waaqayyo jenna. Yeroo kanatti maqaa dhibballee haa qabaatu rakkoon qabdu. Maqaa dhibballee haa qabaatu. Duuba seera kan kenne isuma sanadha. Seera kan kenne Museedhaa isuma. Waaqni kakuu moofaatiif kakuu haaraadhaa isuma saniimi kan Museedhaaf seera kenne. Isuma sana samiif dachii kunis isuma sanaa. Kanaafuu geessinee jirra kanaaf. Samiin kunii fi dachiin kunis isuma sanaan uumamti. Zooroo akka kalaas geessinee jirra kun. Museedhaan ajjeesii ka jedhaa ture santu kakuu haaraa keessallee jira sanu. Okay. Mee amma Abumaaz waan si kadhadhaayyee macaafa qulqulluu haasa waraqaa of biraa qabdaami? Naa baasi mee dhagiite. Maal si baasi? Bakka na siin jedhe naa baasi kaa? Sanaan jettu. Natti argisiista. Ergaa Yohaannis naa baasi. Eega beekte siifin dubbisa maal nasitti argisa kun as. La ergaa Yohaannis bakka mul'istu jira akka mul'istan. Maal mul'isa hin dubbisa? Biyya dhugoomsitu? Ni dhugoomsiti garuu? Bakka maal si mul'isa? Siifin dubbisa. Ayyee dubbisa. Ergaa Yohaannis. Ergaa Yohaannis boqonnaa 5. Tokkoffaadha. Lakkoofsa 7 isa kan Giriikii jalatti barraa'ee jira. Maal jedha iddoo sana? Giriikiiti? Jalatti barraa'eeti jira. Giriikii? Boqonnaa 5 lakkoofsa 7 jette? Ergaa Yohaannis ergaa tokkoffaa ergaa Yohaannis. Abumaaz ka harkaa qabda san dubbisa gudii ta'uudhaaf deema. Ani hin beekaate dubbisa isin jedhisa. Amma harkaa qabda san dubbisa. Sana kana sini maxxansitan ta'a kan keessan ta'a. Ustaaza Awwal kan Abumaaz tol qaba kitaaba isaanii tol qaba mee Abumaaz. Titos ergaa Yohaannis. Tol qaba Abumaaz dura kitaabichatti mul'isa Abumaaz kitaabichatti mul'isa. Waa kun argu jirta macaafni keessan okay? Istii baasime kabarii isaarra. Baasa amma Abumaaz. Bakka gudii ta'u wayiiti jira bakkuma san dhaquu barbaadeeti inni illee. Maal biraan qabaamii sanumaan argisiisaanis.
Maal macaafni kan kee dhaalama sadiitu jira sa? Ergaa Yohaannis tokkoffaadha. Maal macaafa warri kaatolikii hiikkatanii jiru hunduu afaan ofiitti. Penteeti kun. Ati penteedha ortodoksiidha. Kanniisati warri eenyutu hiikkatee jira warri adiyyaaf kan baatan hiikkatanii jiran. Eeywa lakkoofsa torba akka saddeetii dubbisaa fi amma. Lakkoofsa torba qofa dubbisi torba qofa. Dhuga baatu. Maaliif torba qofa dubbisi? Maa torba qofa jira. Torba qofan barbaade anatu. Dhuga baatu sadiitu jira. Isaan jedhe itti fufee. Qoy isa miti qoy. Amma isa na Isa miti maaliif isa miti? Kaamera ishii jalaa kana laal kun jalaa kana gadi bu'iti. Ishee jalaatti miti qoy abbummaa callisa dubbisaa isin bakkuma san Qoy dubbisaa. kaati maali ustaaz awwal qoy naa dhiisa. Abboo hin dhumanne kun. Dura dubbifamu qoy Abumaas qoy. macaafni. Anaan naalaas jedhee miti sintu dhaabasaa jira anatu sin kana ta'e bar. Isaan Kan kiyyaa. kunis hafuuricha, Abumaas. bishaanicha, dhiigicha, Abumaas. sadeenu sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Abumaas. Aywa. Galato. Ayyee. Galato. Gadi buuti mee ishii jala ishii gadi san dubbisi mee. Ishii jalaa tana la. Dhuga Bakka sararri jala jiru tana gadi. Onooti ka dhuga baatu sadiitu jira. Tokko duwwaatu bantii Bantii waaqaa waaqaa keessa keessaa. dhugaa baatu sadiitu jira. Isaanis abbaa, sagalee, hafuura qulqulluu. Isaan kun sadeen immoo tokko jedhe. Siigalee. Jalatti kaa'e maaliif jennaan bari wanni kun sirriidhaa miti jechuudhaaf jalatti kaa'e. No koy maaliif akka jala kaa'e? Afaan Giriik irraa hogguu afaan Oromootti hiikamu hiika guutuu yoo kennuu dadhabe maalidha? Jalatti kaa'aniiti kennan. Suni Maal jettee irra naa deebime yeroo takka irra naa deebime. fakkeenyaaf amma ibsa guutuu yoo kennuu baate lakkoofsi tokko fakkeenya lakkoofsa 10 irratti waan jedhu sun hiikni isaa ifa yoo gochuu barbaade jalatti ibsa. Lakkoofsa Abu akkasi seera akkasiidhaan haa dubbisme. Meeqa akkas jedhee dubbatume seera macaafichaadha yoo beekte macaafichaan markaa qabsiisan. Innumti kunuu ifa galaadhaa bar. Akkasii miti ifa galaadhaa miti. Isa kana wanni jalatti kaa'ee fi dubbiin kun guyyaa keessatti dabalame. Kanaafuu amananii jiran hundi isaanii amananii jiran. Kanaaf afaan Oromoo keessaa gatee beeka. Wanni kun guyyaa keessa waan paasterii wayii yookaan qeesii wayitti dabale malee wanni kun sirriidhaa miti. No, soba. Ustaaza wal dhiifamu. Ragaa sii kennu yoo barbaade. Ragaa sii kennu. Qoy ka amma na fixachiisinan dubbadda maalo taraa naa kenne qoy. Ka abilikeeshinii qabdaa kan Giriikii. Giriikii? Maal Giriikii ta'ee bar Ingiliffa taate amma sa'aatii kana bar Oromiffa taate maal taate bar amma fakkeenya bakka kana bar. Anaatu barbaade keessa kaka'u jira gariin keessa kakatu jira. Kan Giriikii isaa lakkoofsi 7 isaa kun isa jalatti barreesse kanadha kan inni ibsu Ustaaza Awwal. Jedha akkana jedha. Waaqayyo yommus Museedhaan jedha. Waaqayyo kan akkana godhe. Warra miidiyaan irratti ijaabaa fakkii. Eenyu kana ajaja kana kan labsa kana labse akka barbadeessan kana kan labse kun eenyu? Ijaa Israa'elaatoo warra miidiyaan irratti. Eenyu jedha jechuun waan fedhe jechuun eenyu? Eenyutu gartee waan kana ajaja kana dabarse? Bara seeraati miti ree seericha kan kennu Waaqayyoodha. Baruma sana eenyu dabarse? Seera kan kennu Waaqayyoodha. Museedhaaf seera kan kenne koo Waaqayyoodha bara. Waaqayyo biraati moo Waaqayyoon dullachamu moofaa jira Waaqayyoon sana maami? Maali dullachii fi gurraacha jiru? Jechuun akka mootummaan wal geeddaramutti amma bara Abiyyi bara Mallas jennaa miti. Bara sanis Waaqayyoon Yesuus maami? No loojikii namaatiin deemina Abu Maazan malee iddoo kanatti maalidha inni? Yesuus bara baraan Waaqni jalqabaa fi xumura Yesuus maamiti? Maal jechuudha? Waaqayyoon kaleessa gartee Museedhaan Amaaliqoota hawaanni kana hunda jechuun waan kana dabarse kan amma dubbachuu jiru kunis haaluu irraa baafatan ajaje kuni Yesuus maami? Seera kenne Waaqayyo. Jedhe ka Yesuus maami jedhe. Yesuus jechaan maqaadha. Yesuus Waaqaa miti? Maqaa moggaafamaa waaqummaati malee. Yesuus Waaqaa miti? Nama waasiin jedhu. Nama waasiin jedhu iddoo kanatti qoy. Iddoo kanatti Waaqayyo Museedhaa fi seera kenne. Eenyu Waaqayyoon sana? Waaqni waaquma ka alfaa na omeegaa kan jedhamu. Yesuus Waaqaa miti? Yesuus maqaa waaqummaati. Kanaafuu Yesuus Waaqaa miti jechuudha. Maqaa waaqummaati sin jedhee bara. Waliigal Yesuus Waaqa moo Waaqaa miti? Waaqa. Goobas kan seera kana Yesuus itti Musee kanneen gartee Amaaliqoota jara kana hunda gartee dhabamsiisan barbadeessan haaluu irraa baafatan ajajees Yesuus maami?
warra miidiyaan irratti ijaa baafachuu kana seera kana jalqaba Museedhaaf kenname. Seera Museen kenne kan seera Waaqayyo Museedhaaf kenne kana Museen nama kanneef moo Yesuus tuqanneef? Museedhaaf Waaqayyo kenne. Bara kakuu fa'aa Waaqayyo sana Yesuus moo Yesuus? moggaasni maqaa Yesuus. Mee asal dhaalaafeef nu ka'a. Abu Maas koy. Moggaasni maqaa Yesuusii kakuu haaraa keessa hin jiru. Obboleessu ani Abu Mu'aaz ilma kiyya anumaa jechuu asii dubba jiru kun qaama biraatii miti. Kan Museedhaaf. Kan Museedhaaf ooma salphifnee biraa dabalu kan Museedhaaf seera kannee akka gartee Amaaliqoota kanarraa riveenchii yookaan haaluu ba'an kan taasise Yesuus immoo Yesuus miti. Haaloo akka ba'an odoo hin taane seera kenneef Museedha Waaqayyo. Maal godhe jedheeni? Seera kenne seerri maal godhe jedhe? Okay, naan dubbise. Yeroo nama tokko kennuu fi dhaggeeffatu takka takkattiin dubbisee ilaachisiidha qaayyee. Okay, niin dubbisa. Waaqayyo yommus Museetti dubbate. Yesuus maal kan Musee dubbate kun? Waaqayyoodha. Yesuus jedha bakka kanatti. Yesuus miti jechuudha Yesuus Waaqaa miti. Laa Waaqa eenyutu Waaqa miti si jedhe bakka kanatti Waaqayyo. Jedha maa sodaatan maa kana saalfatta gizee bakka Adeemsa saalfannaa miti. Saalfannaa odoo hin taane waan hin dubbanne hin jedhin ka bakka kanatti Yesuus hin jedhu kan jedhu Waaqayyo. Kanaafuu Yesuus Waaqaa miti Yesuus miti. Hin jenne laa Waaqayyoodha Yesuus. Hin jenne. Itti lakkoofsa lama dubbise maal jedha? Baga didde gizee nu dhufte waaqummaa Yesuus. Okay. Ija Israa'eloota warra Miidiyaan. Ija odoo hin taane ijaa. Ijaa, okay. Halkan hin abiraayisi, manguddoodhaanis uta jedhe. Ijaa Israa'eloota warra Miidiyaan irratti ba'i. Isa booddee ati gara saba keetti in sassaabamu jedhe. Kana irratti Museen saba sanaan isin keessaa dhaqanii Miidiyaan irratti Waaqayyoof ijaa akka ba'aniif Waaqayyo ajaju jira. Akka ba'aniif odoo ta'an akka baasaniif. Riveenchi akka ajaju jira waan Waaqayyoon itti abboomee itti himuu jira uummata wal itti himuu jira amma jechuun Museen. Seerota sana itti himuu jira seera. Ajajuma jechuun jedhe kaaboo ajaja waan namatti kanname seera tokko nama dhufe kanname seera kun mootummaa irraa dhufeetuma uummata irra dubbisuu jechuu bara. Gartee irratti Waaqayyoof ijaa akka baataniif namoota lolaaf hidhachiisa. Tokkoon gosa Israa'el keessaa nama 1,000 gara lola saniitti erga. Akkana Museen akkanatti ergu jira. Akka ajaja kana kan gartee duula irratti lola kun lolli numa jiraami lola deemanii loluu qabsaa'uu numa jiraami. Akka lolan Waaqayyo. Malaan seera Museen qabu sana seera sana diriirsaa amma Museen. Geggeessaa jira. Waan itti kanname Yesuusuma itti kanne duula kan akka lolanis Yesuusuma itti kanne. Okay. Qeeqa dhiisi gaafa maas. Hin qeeqa kaaboo yoo kijibde naan jedhi. Laa. Yesuus kan jedhu bakka kanarra hin barreeffamne amma maaliif ati? Eenyu koma Waaqayyoon kan kee Yesuus maaliif maaliif didde Yesuus jechuudha? Macaafni qulqulluun bakka itti Yesuus jedhu Yesuusin jedha. Bakka itti immoo Waaqayyo jedhu Waaqayyoon jedha. Bakka itti Kiristoos jedhu Kiristoosin jedhaani. Waaqayyo kami? Bakka kanatti Waaqayyo jedha Waaqayyuma jennee itti fufu. Waaqayyo kami kun asitti? Abba moo ilma moo fira qulqulloyyee? Laa Waaqayyoodha. Abbaa Waaqayyo kam? Sadan tokkodha. Kanaafuu Yesuus keessa jira moo hin jiru Yesuus keessa? Yesuus kan jedhu asirratti barreeffamee hin jiru qabu maal? Hin jiru Yesuus jedhee hin barreeffamne. Waan hin jirre immoo jira hin jennu kaa maaliif jira jettaa? Kanaafuu hin jiru Yesuus Waaqaa miti jechuudha. Hin jenne. Jedhi ayyee Yesuus Waaqa jedhi. Laa hin jedhu kaa maaliif hin jedha? Hin jettu. Yesuus Waaqa ta'uu isaanii nama naa. Akkana ustaad ajaa'iba wallahi. Indee? Okay, tokko. Yoo sadan waaqummaa isaanii tokko ta'uu barbaade. Gosa Israa'el keessa inni 1,000 walii kuma. Seera kana qabaase sadan isaaniitiimi. Akkas ustaad mee dubbadhu. Seera kana qabaase sadan isaaniitiimi. Yeroo sanatti maqaan Waaqayyo jedhamee waamamaati ture bara sanatti. Maqaa miti maqaan gaafanne maqaa osoo hin taane sadan waaqa tokkootu seera kana baaseemi. Hin jiru bara kakuu moofaa sadan waaqa tokko kan jedhu hin jiru. Tokkoffaa macaafa qulqulluu keessa sadii waaqa tokko kan jedhu abadan hin jiru waan hin jirre jira jedhina. Maali daree tayyib abbaa ilma hafuura qulqulluudhaami tole. Isa siifin kenna abbaa ilma hafuura qulqulluu kan jedhu. Tokkoffaa Yohaannis ergaa Yohaannis boqonnaa 5
lakkoofsa 7 dhaqxanii dubbifachuu dandeessu. Maal ragaa sirraan barbaanne jira sagaleen kiyya Muaz. Ni jira akkin siin jedhe seera kana baate nama ajjeesaa ka jedhe kun fakkeenyaaf ijoollee daa'imman ajjeesaa akkana godha ka jedhu kuni abbaa ilma afur qulqulluudhaa miti. Hin jedhu qaba macaafni hin jedhu qaba waan macaafni hin jenne hin jennu. Waaqayyo jedha abbaa ilma afur qulqulluu hin jedhu bakka kanatti Waaqayyo jedha la. Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu miti reesi biratti. La maali bakka kanatti hin jedhu kaa kan jedhu Waaqayyo jedha malee abbaa ilma afur qulqulluu jedha seera Lewwotaa keessatti akkas hin jedhu bar seera lakkoofsaa keessatti. Waaqayyo maal bakka bu'a si biratti Waaqayyo maal bakka bu'a. Waaqayyo Waaqayyo no abbaa ilma afur qulqulluun bara yeroo ammaa kanatti bara kakuu moofaa. Sigaleera bara sanatti guyyaa keessa akkamitti abbaa ilma afur qulqulluun guyyaa keessa argamaasa. Miti maqaan Waaqayyoo koo hedduudha bar maqaan Waaqayyoo. Tamam erga nabiyyoota duraa bira hin jiraanneeti ati maal nabiyyoota biraa dura bira hin jiraanne maal gochuu ati itti amantaritu. Musee faate erga hin beekne Abrahaam faate erga hin beekne akkamitti itti amantare. Kunoo dhaqee dubbifadhu iddoo amma siin jedhe. Siin dubbise. Abu Muaz itti uffata. Abu Muaz erga Yohaannis boqonnaa kanuma fennaadhis jechuun walii galatti sadan tokkummaa sana irra baaniiti bakka kana Yesuus kan hin jedhu hin jiru. Seera lakkoofsaa kan Yesuus duris qooda seera uumamaa keessatti kootta akka bifa keenya jechuun duruma jira jarri kun sadeentu walitti waaqummaa keessa jira qooda keessaa qabu. Waaqa sadii kan jedhu hin jiru Abu Muaz waaqa sadii kan jedhu hin jiru. Duba taadaa eessaa fiddaniiti Yesuus bara sana maqaan Yesuus jedhu moggaafamne. Sadeen tokkummaa Waaqayyoo ta'u. Sun akkamitti ibsama seete fakkeenya amma seera uumamaa 18 dhaqxee dubbiste seera uumamaa 18 dhaqxee dubbiste nama fakkaatee Abrahaamitti Waaqayyo kan mul'ate itti mul'ateera bifa maaliin bifa nama. Okay. Abbaa fi ilmi fi hafuurri qulqulluun walitti waaqaami. Waaqa. Akkasuma kaakuno Yesuus keessa ni jira kaa Yesuus. Yeroo sana ilmi Waaqayyo gargar hin baane kan dhufne bargara biyya lafaatti namummaan isaa hin uumamne bara. Yeroo sana eega dhufee booda waaqummaan isaa ni hafte. No waaqummaan isaa bara baraan kan jiraatudha daangaa kan hin qabne garuu nama foonii ta'ee gara biyya lafaa hin dhufne. Okay. Museedhaaf abboonni seera kana jechuun Yesuus hin kennine jechuudha miti. Maal jechuudha Yesuus kan jedhu kakuu moofaa keessa hin jirus hin jechaadha bara. Waaqayyo jedhime Abu Muaz Waaqayyo jedhime. Waaqayyo. Bakka eenyutu kenne Museedhaaf Waaqayyotu seera kana kenneef. Yesuusis akka jedhu nuuf Waaqayyo tokkichaa jira jedhe kanaafuu Yesuus keessa hin jiru Yesuus Waaqa ni qabaami. No. Bakka amma jettu kana hin jedhu akkas. Akkaataa amma jettu kana seera lakkoofsaa keessatti jecha Yesuus jedhu kan abadan hin argattu hin jirus. No. Waan sin jedhe Waaqayyo kan jedhu kun kakuu moofaa keessatti Waaqayyo kami abbaa qofaami. La maali abbaa qofaan abbaan ilmi hafuurri qulqulluun gargar hin baane kan gargar hin baane. Okay kanaafuu Yesuusuma jedhe ka Yesuus keessa jira Yesuusuma jedhe ka. Bara kakuu moofatti Yesuus kan jedhu barreeffamee jiru kan fakkee. Kiristaan adda. No. Kun waan hin sodaatamnedha kun eessa. Siinee bara. Ayyee siiniin jedha. Siin kun Waaqayyoo keeti moo Waaqayyoo Islaamaati kana waan kan ajaja kana Museedhaaf kan. No Waaqayyoo Islaamaa miti kun Waaqayyoo keenya. Keessan okay akkasitti nama si ofa. Waaqayyoo kiristaana Waaqayyoo keetiimi kun Yesuusuma keessa Waaqayyoo kiyyaadha Waaqayyoon kiyyaa Waaqa hunda waa danda'u dachii kanaaf samii kana. Amma siin jedha ayyee masiif nufa amma Waaqayyoo kan kee kiristaaniin galaaf Waaqayyoo kan kee amma ijoollee ilaachiin dubbisu kaa olii gochuun erga olii galle waan waaqummaa eenyutu akkanaan jette bara akka Waaqayyoon ofii isaaniitiif naan jette Waaqayyootu ajajate kan itti kanne malee ofii isaaniitiif haluun baafan ajaja Waaqayyoo keetiiti. Keenyaa miti Allah miti. Museedhaaf Ndogongoriin fakkeenya amma biyya keenya kan bulchu Taklaa Ministeeriin Abiyyi ajaja Abiyyi federaalaaf dabarsee federaalli immoo hojiitti kamiti kana jechaadha. Waaqayyo seera kennee Museedhaaf. Museen immoo sabaaf seera kana gad diriirse obbolee. Museen eessarraatti dhufe ajajni kun ajjechaan kun eessarraatti dhufe. Waaqayyoo keenya seera kenneef ajjechaa odoo hin taane seera kenneef sin jedha. Seera kana keessatti Museedhaan Waaqayyo maal jedheen haaloo warra miidiyaa. Dhaggeeffadhu ajaja kaasu baanis lammaffaatti sii deebi'e lammaffaa akka jedhu kana irratti Museedhaan Waaqayyo bartee kana irratti Museedhaan saba sanaan isin keessaa dhaqanii miidiyan irratti Waaqayyoof ijaa akka baasaniif namoota lolaaf
hidhachiisaa jedhe eenyutu ajaje kan akkana jedhe Waaqayyoof jedha laal seera kana itti ajajaa Museen. eeka waaqayyoof hidhadhaati jara kanarraa haluu baa kan jedhee ajaju jiru eenyu Muhammad Museen ajaja kan eenyurraa fuudhe Waaqayyo seera kenneef dur. goobas kanaafuu waaqayyoo keetiitu itti himate dubbii waaqayyooti ajaja waaqayyootiin deeme komaandii godhu jira jechuu inni okay walii galle hayyee amma kana jedheen waaqayyoon kan kee dhaggeeffadhu akka jedheen amma ijoollee keessa amma ijoollee 17 amma torbara dubbisaa fi durame torbarra okay jaarra jalqabe eeywa si jalqaba hayyee Museen gosa tokko keessa nama 1,000 sana maal jedhe Finaas halkan na bira boosuutu dubbisaa dhaabbannu nama tokko keessa Fiinehaas ilma El'aazaar lubicha isaa mi'a iddoo qulqullaa'aa fi fiingee isaa ittiin dammaqsan harkatti qabatee jiru wajjin gara lola sanaattiin ergee jedhe isaan akkuma Waaqayyo Musee abboomee jedha akkasi kun ola argite amma laal akkuma Waaqayyo Musee abboomee maal godhe warra miidiyaan illolanii jedha warra miidiyaan kana loluudhaa fi jalqaba Museenii seera kana maal godhe Museen gosa tokkoon keessaa nama 1,000 jedha bar nama 1,000 sana Fiinehaas ilma El'aazaar lakkoofsa torba dubbisi eeka itti fufa sumarraa itti fufi 17 irra nu taala fufee dubbisee jiraan lakkoofsa torba dubbise eenyutu Musee eenyutu abboome eenyutu ajaje isaan Musee akkuma Waaqayyo Musee abboome warra miidiyaan hin lolan dhiira hundumaas kanaafuu Waaqayyotu abboome Waaqayyotu Musee abboome diinummaan lamaan isaanii gidduu jira bar seera kennee jiraatu maal hin jiru siin jenne duraayyuu namni diinumaan lola maal Waaqayyotu abboome miti siin jedhe Waaqayyo seera kenneefiira Museedhaaf akkuma Waaqayyo seera kenneef sana abboommii Waaqayyo sana raawwate amma namtichi goobas seera jechuun bar ajaja tokko waan isa kanneen deema amma seera mootummaan tokko akka kanneen deemiiti biyya abbaa ajjeesinaan jechuu danda'a bar waan akka kanneen komaandii na godhe nan ajjeestu dhaqe Waaqayyootu diinota kan ajjeesaa jedheemi Museedhaan jarri lola qabdii bar lamaan isaanii waan feete naa ibsin jenne jarri fadhu lolaa qabaatu fadhu hin qabaatiin fadhu diinota fadhu nama nagaa fadhu riphee haa ta'u ajajni kun Waaqayyo irraa dhufee Museen ajaja Waaqayyootiin deemee uummata kana kaasee fixuu deemaami kun lakkoofsa jaarratti ni baaba Museen gosa tokkoon isaanii namoota 1,000 file namoota kana bobbaaseera bakka lolatti 17 rachu okay amma kana Waaqayyo akka torba akkas jedha isaan akkuma Waaqayyo Musee abboome argite akkuma Waaqayyo Musee abboome eenyu namoonni 1,000 sun eenyutu abboomii Musee san Waaqayyo Musee abboome okay gobas Museen abboome eega Museen Waaqayyo Musee abboome garafamuu yoo nuti himti Waaqa nuun jettee mukattii beela'uu yoo nuti himti Waaqa nuun jettee mukatti firii wallaaluu yoo nuti himti Waaqa nuun jettee waqtii firii qabduu wallaala san nuti himte wanni ati Waaqa jettee ni deemaa jirtu kun Waaqaa miti jettee nutti maarte jechuudha wanni ati Waaqa nuun jettu kun ragaadha nama Waaqaa miti jechaarte jechuudha okay kanaafuu Abu Mu'aaz okay Pastor Abu Mu'aaz dhufanii jiran isaanis salaam sirriidhaa qaraaniiti Assalamu alaikum hundi keessanuu baga jiraattan أهلا وسهلا حبيبي. وقصاصيس ولساني تاريخي السعودينيس إدريس سيناني في إيه تشيء نبيان واقعية سجلاتا سندون سني فاتو جرتني إذا اللي بقى جيسن ولمانو أستاذ ما شاء الله ياكم الله إسا كانت قال كان قوفتا فرجيفنا تشيء كم جرت تشيء تاشين آريج رجال تنس جبتني سوي شيء عرفت يفهم تاشين تاشي كايون وي nagaan sifaata jirtu kanata waaqayyo jira akkamanti nagaame kanata gooftaan nagaa raafan qabu maatiin nagaa fooniif hafuuran nagaati waaqayyo fagalatu nagaa Amen. Yesus Kristus anattis amana, Waaqayyottis amana, wangeelattis amana jedha dhuga moo soba? Jara kee wajjin haasa'ame jara kee wajjin haasofneef inni irraa kana booda haasaa kabraallee isinirraa hin barbaadu.
nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedha nun jaalattu. Sin jaalachuun adda biraadha waliin galaan jiru waan ta'eef. Nama si kadhate maatii nama si kadhateef kenni jedha waan si kadhatanii waan si kadhannaa nuu kan ni ta'a. Omaan qabu nan kadhatinaa homaa waan isinarraa argatu. Laa sagaluma waaqayyoorraa jechuun waa gartee uumama hunda lallabaa jedhe Yesuus Kiristoos hanga handara biyya lafa uumama hunda jechuun ani uumamaami. Siin fudhatanii na fudhattu kaati yeroo kanaan duras al tokko naan fudhadha siin beeka kanaafin siin jedhee bar maal waliin jeenu ka maal waan hunda beekuu baadhus waa hunda wallaaluu jedhe raayyaan wayi. Anoo yaada koo duuka bu'uun barbaadu yaadee seen ergee jedha. Dhugaadhaa taayye dubbii kana Yesuus dubbate. Sindagaan jiru ammaan amma gaaffirraa deemeera mee. Hafuura si keessa hin jiru ati hafuura gartee wangeela sagalee waaqayyoo dhageessuun barbaaddu. Sirra haroo kutu galgala kana maal goonare. Nagaan sifaatoo basayyee. Eega diddee. Waa'ee siimuu bakka. Islaamummaa siif himu? Islaama si barsiisu? Islaamummaa si barsiisu? Lakki. Maana mina bilbila. Islaamummaa si barsiisu? Sadin fuula as baatte kanaaf malee dubbachuu dabarinni deebisaa kennuu fedha. Bootaa isinitti dhiphise waan ta'eef na boobsa. Habibi maaf na bilbila? Habibi deeme? Naaf saaqasa. Guutummaa kan mul'isu jira ija torba qaba kan jedhullee iddoo iddoo jira. سجلوا يا جماعة سجلوا مالية تأتي بيسون أنجلي يسوع كريستوس إجماعك واي يسوع يروبا إيرو دبان واي إنيوم لما دبان دمتيرا نبيت واكم مالك كنيكو إلبي نوم مالك كنيكو خنور رايو جراتي إنيوم شان خي يسوع دبچو دنديسا رجعت أفق أبدا هنوم ما يدبچو دنداغارو كون أن كان دبات دكون كأم مسجد دبات دكون معلومة سات معلومة رجعت كنكم إنيوم شان معلومة شان نموام برباد دكون ديدم بدو چراسيف كني أنا إجماعك كبي يسوع كوفس غافد thank you okay نما تألا فرت يرود الله تيجنجدو إجلامك ونمات نورمالي كديمات ريجود رجعنا فيدي إيش ka tokofa jalqaba kayya torba si dubbisa achin booddee ka jalamaatti soon wali no kayya torbatti deebina okay takkais wal jala fixalluuti ragaa lachuu wal faana naafidi ija hanqana qaba asittis ija hanqana qaba naan jey erga xumurtee ragaa wal faana naafid ija meeqa qaba Yesuus tebeso barsiisaa tebeso okay xumurtee gaafii kan kee Eyyen tumureetiin jira ani maikin qabadda yoo barbaade ija meeqa qaba Yesuus Kiristoos yaa macaafa qulqulluu irratti waan hundumaan nama ta'ee jedha waan hundumaan nama ta'e gaafa jedhu namni ija lama qaba ija lamaan normaalii deebaa ture garuu maaf gaafii kan akka gaafatte yoo man beenne illee waan hundumaan nama ta'e aga jedhutti normaalii waan hundumaan jedhe jedhamu jecha kana waan hundumaan ka jedhu kana isii dubbisa waan hundumaan ka jedhu lammaffaa ammoo ya torba qaba kasiin jedhee dubbadhee fi guutummaa mul'isa torba macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Okay. Yesuus tu ija torba qaba. Si dubbisa ishi. No eenaan jee takka lakkiinaan jee Yesuus tu ija torba qaba. Torba guutummaatti fakkeeffama torba normally is not a literal number. Yesuus ija torba qaba. Nin katabadhaaf hin jee dhaabadhu hoo. Ni kaasaasii kenna hundumayyuu. Dhaabadhu nin katabadhaa dhaabadhu. Nin katabadhaa hold obsi. Takkoffaa. Namoonni biraa koi amdi dhifam. Keessattuu namoonni biraa koomenta akka warraatti barreessanii warroonni barsiisota ofiin jettu barsiisota ofiitaan amdii fa'a jammara maqaan keellee sirrii miti eenyu Ahmed barsiisaa olaa maqaa keessa sirriin barreessine garuu koomentii gala barreessaa tullaa ati barsiisa waan taateef ati yadhisi dhageeffadhu walumaan mareenna waan ta'eef. Okay, okay, amma tokkoffaa irratti. Barsiisaati beesoo maali beektaa barsiisaati beesoo dhiifamallee naa godhi dubbii tanaatu dubbii jabduudha namni nuti irraa haasa'u jirru Iyesuus Kiristoos malee durriyyee irraa haasawaan jirru yaa Iyesuus irraa haasa'u jirra
durriyyee irraa haasawaan jiru. Gaafii kan akkuma xumurreen deebi'an illee gaafii si gaafadha achuma mari'annaatti fufna. Rakkoon qabuun gaafii nati gaafachuu barbaadu gaafii Laylatul Israa wal Mi'raajii gaafachuu barbaada. Gaafii ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam samii ol bahuudhaa gaafatta. No. Isan gaafadhu rakkina qabu isaa miti kan gaafadhu rakkina. Rakkoon qabu it's okay. Hayyee. Yesuus Kiristoos. Ana daraasi gaafadhu amdi. Be serious waan na gaafatte waan faayidaa qabu fi qoosaaf kan hin taane na gaafadhuuti achiin booddee si deebisaa walii wanna jennee achiin booddee si biraa bu'aa rakkina qabu. Amma qoosaa akkasitti hin jedhin haga na gaafatte waan na gaafatte na gaafadhuuti achiin booda si yonna jedha. Ani waa dubbadhee barsiisaa. No. Lakki. Jechuun hin barreessamu jettee gaafate kaameraa illee waan jechuu jedhee waan hundaafuu. Wallaahi barreessuutti hin jira. Si agarsiisu viidiyoo? Rakkina qabu gaa heeru. Okay, no, si agarsiisa. Go gaa heeru. Lakki rakkina. Obsi. Rakkina qabu itti fufi garichoo hiyya. No, ati nan amantu. Ana namana. Inna namana maafi namanu. Laala amanta la waraqaa ni harkitaami qalamaa fi waraqaa. Ni amana siin jedhee baritti naa fufi. Laala. Yesuus ija sigala. Okay, no. Abado. Ija. Qalamni sina daba ustaas. Qalama malisina. Lama ayye. Lama. Qaba. Ayye. Ammas. Okay. Ija. Torba qaba. Okay, agasii faga barreessituu fi mul'ata boqonnaa shan lakkoofsa. Ayyee, katabadheetiin jira. Hundoo laallee harkitaami akkaan qoosaan ta'in. Yaa, akkas mul'ata boqonnaa shan lakkoofsa jaarratti teessicha duraa fi uumama lubbuu qaban arfanii fi mul'ata gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko na argee. Hoolichi gaanfa torbaa fi ija torba qaba ture. Isaan torban kunis hafuurota waaqayyoo hojjechuudhaaf gara guutummaa biyya lafaatti ergamanidha jedha. Ila waan bakka bu'u qaba jechuudha. Waan bakka bu'u qaba. Gaanfa akka jedhu macaafa qulqulluu keessatti bineensa gaafa qabu jedhee macaafa qulqulluu keessatti akka dubbatu gaanfa aangoo mul'isa. Kanneen hiikaa isaa namni himee yoo jettan takka waa hundaa isinitti hima. Yoo hiikaa barbaaddan jechuudha. Maal representation bifa fakkeenyaati waan dubbatameef jechuudha. Argitee? Kanaaf torba qaba ka jedheetiin jedhe isa kanadha jechuudha. Sana akka yaadaatiin naa qabadhu torba ka jedhamu macaafa qulqulluu keessatti tariitii lakkoofsi torba quraana keessa maal akka bakka bu'u kanaatillee beektaa jedhee aadaa san booda naaf hin torba nazaabaati likkide. torba bakka bu'u torba nazaabaati laha sab'atu abwaab likulli baabin minhum juz'un maqsuum ja'a. torba azaaba bakka bu'aa quraana keessatti. Torba hulaa azaabaati hulaan azaabaa torba. Okay. Soalnya kau hulaan azaabaa torba sunillee yoo barbaadde suuraa 15 suuraa hijirii irratti argatta. It's okay. Itu boleh. Torba macam qulqulluu keessatti ammoo guutummaa bakka bu'a. Guutummaa fuulnesi jechuudha. Kan inni ragaa anatu si kenna yoo tarii barbaachisee fi tole kana ija torba qaba ka jedhameef ammoo kakuu moofaa keessatti illee jecha guutummaa fakkeenyaaf waldaa torbaa, dha'icha torbaa, malakata torbaa. Mallattoo torba ka jedhamu jira. Torba ka jedhu guutummaa mul'isa. Isa sanii fi ija torba qaba gaafa torba qaba ka jedhu gaafni tun aangoo mul'isa. Aangoo biyya lafaa waldoota torbanii guutuu irratti waldaa torba hundumayyuu ijaan kan argeetiin jedhu kan hundumaa kana bakka bu'a. Ka biraa waa'ee jalamaa ammoo macaafni qulqulluun maal jedhaa waan hundumaan nama ta'ee jedha. Waan hundumaan nama ta'e ka jedhu isa caalaa ka biraa kasii dubbisuun qabu. Filippisuus boqonnaa 2 lakkoofsa jaarraa ka jiru deebi'ee Luqaas irratti illee kan dubbatameeru kunniin waan hundumaan nama ta'e jedhee waan dubbatuu fi akkuma namaa noormaalii nama ta'e gaafii qara ichimni tissilii gaafii salphaadha jedhee jechi salphaadha hiriyaadha. Kanatti aanee tarii gaafii itti aantee fiduudhaaf jettu yoo ta'een alatti kun akkasumatti gaafii salphaadha. Kanaaf bifa akkanuma si deebisaa ragaan jette ammoo kanneen jechuu barbaadeeti hamdii ammoo kadhadhu dubbadhu. Yesus ija lama qabaa ija torba qabaa jette akkasimi
jechuun ki eenyummaan isaa eenyummaa lama si dubbata. Namni ani hin beekta akka kanaan dura nallee beektutti waaqummaa abbaa wajjin akka qabu Maariyaamiin dura akka inni ture waaqummaa isaatiin lafa hundumaa arguu isaatiin ija torba akka jedhame kanaanii ija torba liiterali ija torba taane maal jedhee dubbata achirratti dhiifama tana xumura. Liiterali ija torba akkanatti ija asitti tokko torba oduu hin taane hafuurota waaqayyoof hojjechuudhaaf gara biyya lafaatti ergamaniidha. Gara guutummaa biyya lafaatti. Amma naa galee jira, amma naa deebistee jirta. Sirriitti amma naa deebiste. Garuutu gaafiin kiyya haati amma naa deebiste kanaa miti. Maaliif jechuu barbaadeeti? An ija ittiin arku meeqa qaba jeensi gaafadde. Okay. Waaqummaa isaatiin gaafsiin jedhu Maariyaamiin dura akka ture waaqummaadhaan ija hagana ija sanii kana jennee descriptionii an kennu hin jiru. Sababni isaa lafa hundumaa arga. Gaafa nama ta'e garuu lakkoofsa jaarratti inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hin lakkoofne inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhee bifa garbummaatiin dhalatee fakkaattii namummaatiin dhalatee waan hundumaan nama ta'e jedha. Kanaaf lafa kanarra yeroo ture ijuma namaa akka inni qabu jechuudha. TBS odeeffama naaf godhe ija ittiin argu meeqa qaba Iyyasuus? Ija ittiin waa argu meeqa qaba? Lafa kanarratti yeroo nama ta'ee dhufe nama waa hundumaan nama ta'e waan ta'eef hayyee mee tole mee lafuma tanatti hayyee samiitti sittiin deebi'a lafarratti Iyyasuus ija ittiin waa argu meeqa qaba? Normaalii waa hundaan nama ta'e waan ta'eef namni ijuma lama qaba. Ameerikanuma ka dubbatameeru. Ija lamaan eessarraa qaba? Fuuldura moo hudduuba qaba? Anillee amma akka ichimni siin jedhe deebii akka isii deebisuu kiyyaa amdii kiyya. Gaafii gara biraa gaafa fayyadutti naa darbi bilis. Gaafii noormaalii fayyadamu qabu. Amma kun ija duubaa qabamu fuulduraa qabana waan hundaan nama ta'e ija fuuldura waaniin itti deemuuf waaniin ani waan kana gaafadheef boodarratti siif gala yoo naa deebisaa deemte. Garasitti yoo darbite qajeelaan amma kun waan hin fayyanne nama hundaan nama ta'e sanii miti lukarraa qabamu harkarraa qaba. Lakki lukarraa hin jenne ani kabajaa kiyyaa miti kun kabajaa kiyyaa miti luka miila harkan jawwan ija hudduubaa qabamoo gama duubaatii qabamoo ija lamaan fuula duraa qabaa jeetiin si gaafadhe. Namni kiyya qoosaan kana jaala hin jiru. Waahii qoosaa miti yoo sii ta'uu baate deemuu dandeessati beessoo maal jechuu? Tole bakka ishaan amma yoo tarii gaafii biraatti darbitan gaafii si gaafachuu barbaadellee gaafii kana maqara jalqaba akkuma maqara gaafii gaafattee itti fufta jedhee